maashaallah akkaataa itti fuula keenya dibata fuula keenyaaf ta'u mee ilaala. Baay'ee tokkotti fayyada. Ani na fayyadee jira. Asbirat kan argaa jirtanii aannanidha. Aannaniif hirdiidha. Ani aannan tokko daneesseera. Guutuu taanaan irraa jalaa darbatame maankaa tokko godhattu aannan. Inni amma itti naqee jiru immoo zayituunidha. Inni gargaraamonni kun immoo qurunfulleedha. Egalee qurunfullee ani rifeensa mataa kofitti fayyadama. Fuulaaf baay'ee bareedaadha. Xiqqootti dabalee jira. Akkuma argaa jirtan kana xiqqootti dabalee jira. Akkasumas immoo damma asitti yoon godhu isinitti agarsiisni dammallee itti dabala. Hirdii damma qurunfullii bishaan isaa xiqqoo zayituunii akkasitiin fuula keessan akka inni bareedu gogaan keessan akka inni ifu taasistu. Ani fuulli koo nyaata waan inni hojjedhuu fi baay'ee tokko fuulli koo na jalaa badee ture. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf kaameraatiin illee bahuu kan na jibbisiisu ture. Amma faayidaa isaarraa argadheen jira. Obboloota koo qaalii isinillee akkanaa itti fayyadama. Kun akka kanaatti dibachaa irra jira. Itti fayyadama. Maaliif dammi baay'ee tokko bareedaadha. Asitti fooxaan ani haguugga'ee argitanitti isaa bishaan ho'aa ittiin haguugga'ee jira. Bishaan ho'aa danfisee xiqqoo ergan diba'ee booda bishaan ho'aa fuula koo keessatti fooxaa tukkaamsee fuula koo bishaan ho'aatiin intinaa godheen ture. Maaliif sababiin isaas gogaa keenya nuu banaa wantoota dibannu gara keessatti nuu fudhata waan ta'eef jechaadha. Fooxaa amma haguugga'ee jiru sana argitanii darbitanii ta'ee nan mureera akka viidiyoon hin dananneef. Kanaafiyyuu fuula kiyya kanatti diba'een jira. Yeroo fuula koo irratti naa goggogu hanga morma keessanitti godhachuu dandeessu. Garuu ani biiziidha. Hanga morma kootti godhachuu waan hin dandeenyeef ani kanaafiyyuu godhachuu dandeessu isiniin jedha. Amma immoo fuula koo dhiqadhee ka'ee hirdii sana erga dibadhee booda dhiqadhee ka'ee bishaan bulluqaa fuula kootti xiqqoo haguuggadhee fooxaafadhee erga ofirraa xumuree booda talchii yookiin immoo cabbii fuula kootti dibachaa kan hin jiru kun cabbiidha. Sababiin isaas bishaan ho'aa gogaa keenya nu bana. Ergasii booda cabbiin kun illee fuula keenya akka susuun turre yookiin immoo sassaraara akka hin godhanne nu taasisa waan ta'eef ani bishaan cabbiitiin maasaajii gochaa jira. Kunoo fuula koo irra deddeebisaa irra jira. Isaa booddee erga bishaan cabbiitti fayyadamee booda kunoo kireemii an barbaadan kan fuula keessaniif dhiifama sagalee yoo jiraate akkasitiin kireemii kan fuula keessaniif ta'u vaaziliinii yoo ta'u waan barbaade haa ta'u kanatti dibattanii fuula keessa maasaajii gootanii raftu. Isinii galee maasaajii kana godhaa yeroo dibattanii maasaajii yoo gootanii fuula keessaniif hin jabaata bareedaa isiniif ta'a. Na fuula kireemii erga waan hundaayyuu xumurtanii booda kireemii vaaziliinis haa ta'u waan manaa qabdan waan fuulli keessan isinii barbaachisu dibadhaa. Ala argitanii bakka adii bakka gurraacha baay'ee bahaa jira gurraachi. Laambaan koo yeroo tokko tokko irratti aama ifaadha. Akka kanaas gurraachaa miti noormaaliidha.